Daawite fuuluma kirree waan gaarii nan mul'atu. Yookiin gorsa namaan fudhattu. Hariiroon kee marti dogoggora na Daawite. Ture. Waan darbe kaasee akkana jechuuf kanan bilbilee si waame. Daawite maaliif gorsa koo jibbita? Kanaafatti bar hiriyaa ijoollummaa waan meeqa kan waliin dabarsine? Inni dhugaadha. Garuu waan darbe faarsaniif maal argate? Dubartoota meeqatu si nyaate? Atumtuu lakkooftee fixxaa? Miidhatti himi Daawite. Ture. Afaan kee cufi. Bayi narraa sin barbaadu. Bayi. Anani bayetta Daawite. Bayi narraa bayi. Gaarii. Si deemuu nan danda'a. Dios hoy te barcam que sí se lo hace. Kabli ko mate. Jechuun garaan kee dusooti sidee beechuu kooti. Amma dhugaa dubachuudhaaf garaa kee irra calamu garaan ko. Kana caalaa kam akkasii ta'uu barbaadde? Dhugaa keeti? Anaan garuu natti hin fakkaatu. Maa sitti hin fakkaatiin? Koo waliin dorgomsiisuu sitti fakkaateera? Ajaib kamu dengar. Ini buntu nih mana kecil. Hai. Daawite kan marti saafuuti har'an garuu maaliif akkana barbaadde natti himuu dandeessa? Daawite sittan dubbachaa jiran bara. Hin qaqqabu nan ariifadhatu siin jedhu dhimma cimaafan si barbaada dafii na qaqqabi jettee maaliif na waamte? Mee natti himi? Ture. Amma sin barbaadu narraa bayuu dandeessaa? Maal akka jechaa jirtu garuu beekta? Eeyyan nan beeka. Narraa bayi. Maaliif gorsa koo jibbitaa? Ani bar hiriyaa kee ijoollummaati. Waan meeqa akka waliin dabarsine? Ani tureedhaan ol jeena ilaali. Sin beeku. Ofii sin beeku. Hiriyaa sin qabu. Inni dhimma mataa keeti. Garuu kan sitti himu yeroo gabaabaa keessatti akka maraachuu dandeessu. Narraa bayi sin jedhaa bara. Narraa bayi hin bahu. Eeggasuu anatti fiduu ilaalla. Asuman ta'a. Teettees deemtee isaanaaf tokko. Kana murtiin kee.
Daawin jedhama. Heeraan. Maarree garam deemta? Gara manatti deemaa jira. Baay'ee anis garas waan ta'eef si geessa. Please, seeni. Si geessa. Beeta dubartiin hundi akka takkan taane arran bare. Akkamitti? Boontuun ija koo ilaaluu jibbitee dhaqottu. Foddaa konkolaataa kiyyaan argeetu. Akkasi jibbitee obeetti maaf jetta harree? Akkana jibbitee arran bare. Maal jechuudha? Yeroo hundaa akkana jaalattu qofa natti himti. Jaallattu ta'a akka yeroo sana. Arrasu sun dhufiin dura bilbilee fitu. Maal siin jette? Yoo si yaaduunaaf bilbiltee namni wal jaalatu hafuuraan walii galanaan jette. Waan akkasii jiraachuu danda'a? Kaleessas akkasuma naan jette. Keessummeessummaa kanatti hojjatte si baasaa barreeffamti. Jettiri. Maal jaalalati. Tamreeti. Jira galata. Garuu maaliif fuulli kee akkasuma gurraacha'e? Homaayyuu hin taane waanuma nan argineef malee. Inni illee ta'uu danda'a garuu. Garuu ifa manaa gochuu keef jaalala siif qabu hedduu akka dabalu taasisee jira. Ifama jette.
jaalladhee miti. Kosoon maaliif akka dhugamu beektamte? Jaallatanii kun ta'in osoo hadhaa'u osoo jibbanii dhugu. Kan gosa akkasuma ta'e si dhabee jiraachuun kanaaf hin danda'amne waan naa ta'eef dhiifama siif godhe. Malee hojiin kee gaarii ta'e miti. Aduu anillee guyyoottan siin wal dhabee dabarsee dukkana natti uwwisanii turan kan darban. Lubbuu kanaan booddeellee si dhabee jiraachuun barbaadu. Kana immoo naa beeki lubbuu. Ture garuu hojiin taati jette kun yoo hafe maal ta'a? Aduu hojii saranaa tarkaanfii tokko boodatti jennaan lubbuu kan dhabu waa tokko hin shakki. Maal gootee firee? Mana daldalaa koo cufee konkolaataa kiyyaan balali'aa dallaa isaanii ga'e. Bilbilee fi maalummaa dhibee isaanii yeroo gaafadhuun jecha ishii irraa cimaa ta'uu waan bareef mana yaalaa geessuu qabna jedheeni. Yeroo rakkoo wal gargaaruun jaalallee walirraa eegamu. Abbaan koo waanummaa kee waan hin barreef tole hin jedhu. Yoo dandeette konkolaataaf qarshii naaf kenninaan jette. Ni kennitee jira. Eeyyan konkolaataaf qarshii kennee fi aan taaksiidhaan deemu. Gaarii goote. Maal godharee? Sa'a tokkoon booda hiriyyaan kiyya tokko naaf bilbile. Boontuun mana dhugaatii keessa dhiira wajjin bashannanaa akka jirtu natti hime. Sabatuu danda'a. Ija keetiin arteetta? Bakka naan jedhetti mirkaneessuuf deeme. Nama gurra kootiin dhaga'ee ija kootiin mirkaneesse. Galatoom asumatti naa dhaabi. Mana koo bira ga'eera kanas immoo miila koo hin xumura. Ansiin akkoo yoomiin xumure? Hin barbaadu qaba. Maaliif? Isa nan beeka. Jechuun akkamitti beekta? Ati waan kana isaanitti hin taashin waan irraa natti himti. Har'a akkamitti deebi'ee akka dhufe yoomiin sitti hime? Isa nan beeka. Ifama jettee si bilbilte. Ifama godhee fi yoon dhufu. Sirraa dhokatte. Umrii siif haalaatu. Dhokachuu ishaati natti himti. Hanga ammaas qarshii isa jaalladhee malee isa jaalladhee miti. Kana booda immoo saajuun turuun cubbuu natti taasisan jette. Daqiiqaa takkaaf na jaalattee akka hin beekne naaf qabsite. Umrii ishii keessatti yeroo tokkoof akka dhugaa dubbattu ati sababa taateef. Dhugaa Rabbii ati nama gaariidha. Akkuma sitti immoo yeroo gabaabaa keessatti hojjenne maallaqa keenya fudhannee keessaa baana. Kana immoo amma waadaa sii gala. Tole waanuma ati jettee tokko kaasilaas. Kanaafuu ati kanaan booddee amma hojjettuu keenya. Yeroo gabaabaa keessattis waan ati barbaadde hunda sii goota. Haa ta'u. Hammam akkasiin qoobsu beekuu baadhus hojii koo jalqabee jira. Nuti galata maamiltoota keenya yoomiyyuu kan gannu miti. Aadaa seenaa akkasiis hin qabnu. Ifaajeen kee boonesii waliin yeroo gabaabaa keessatti sii kaffalama. Ani garuu ture. Hojiin koo kun ba'ee sammuu koo na jeeqaa jira. Waadaa ogummaa kootii garii ummataaf biyya kun ganii gantuu ta'e akkasitti natti dhaga'amaa jira. Maal jette waadaa? Waadaa maali? Waadaa ogummaa kootii biyyaaf ummata koo dhugaan tajaajiluuf waadaan seena. Namoota kumaatama waliin hiriira dhaabbatanii sagalee afaan baqaqsuu dubbattan sana waadaa naan jechaa jirtaa? Hin qoosiin ture. Namarratti nan dhiyeessisin. Hin qoosiin waa'ee ogummaa kootii waan tokkollee dubbachuu hin dandeessu. Situ qoosaa jira malee. Waadaa badheera dhaabbattee sagalee afaan baqaqsuun dubbatte sana
uummata miti namichumti waadaa seensisan hin dhageenye. Maal? Ture kana caalaa kaasoftu siin eeyyamu. Si galee waan hafe taafa malee ogummaa kootii irratti immoo qoostu. Kan hin jedhu natti isin qofa kan waadaa seenan. Ogeessonni fayyaa waadaan seenan. Abbootiin seera waadaan seenan. Deemaa sadhiisi. Abbootiin taayitaa waadaan seenan. Meeqa kan waadaa isaa eegu? Meeqa waadaa isaa kan hojiitti jijjiiru? Natti himi. Sitti immoo gantuunii fi gadheen akka kootii tokko tokkoon dhabamtu. Hundumtuu garuu waadaa isaa gana jechuu hin dandeenye. Adu waan asi jaalladhuuf waan asi dhabuu hin barbaanneef waan tokko jala mureessitti hin barbaada. Waadaa ogummaa kee yoo gante sammuu keessi gaafata. Waadaa nuuf galte garuu gantennaan tasa lubbuu kee dhabuu. Maas? Lubbuun. Eeyya dhugaan jirtu kana. Adu waan asi jaalladhuuf wanta kana sitti hima. Malee kun icciitiidha eenyutuun. Atis waadaa jecha olii gadi fiiguu dhiisiti hojii eegaltoota fiixaan baaste baay'ee gaarii natti fakkaata. Yoo dandeette konkolaataaf qarshii naaf kenninaan jette. Ni kennitee jira. Eeyyan konkolaataaf qarshii kennee fi an taaksiidhaan deeme. Gaarii goote. Maal godharee? Sa'a tokkoon booda hiriyyaan kiyya tokko naaf bilbile. Boontuun mana dhugaatii keessa dhiira wajjin bashannanaa akka jirtu natti hime. Sobatuu danda'a. Ija keetiin argiteetta? Bakka naan jedhetti mirkaneessuuf deeme. Nama durra kootiin dhaga'ee ija kootiin mirkaneesse. Galatoom. Asumatti naa dhabe. Mana koo bira ga'eera kanas immoo miila koo hin xumura. An seenaa koo yoomiin xumure? Hin barbaadu kwa. Maaliif? Isa nan beeka. Jechuun akkamitti beekta? Ati waan kana isaanitti hin taashin waan irraa natti himti. Har'a akkamitti deebi'ee akka dhufe yoomiin sitti hime? Isa nan beeka. Ifama jettee si bilbilta. Ifama godhee fi yoon dhufu. Sirraa dhokatte. Umrii siif haalaatu. Dhokachuu ishaati natti himti. Hanga ammaas qarshii isa jaalladhee malee isa jaalladhee miti. Kana booda immoo saajuun turuun cubbuu natti taasise jette. Daqiiqaa takkaaf na jaalattee akka hin beekne naaf qabsite. Umrii ishii keessatti yeroo tokkoof akka dhugaa dubbattu ati sababa taateef. Dhugaa Rabbii ati nama gaariidha. Akkuma sitti immoo yeroo gabaabaa keessatti hojjenne maallaqa keenya fudhannee keessaa baana. Kan immoo amma waadaa sii gala. Waanuma ati jettee tokko kaasilaas. Kanaafuu ati kanaan booddee amma hojjettu keenya. Yeroo gabaabaa keessattis waan ati barbaadde hunda sii goota. Haa ta'u. Hammam akkasiin qoobsu beekuu baadhus hojii koo jalqabee jira. Nuti galata maamiltoota keenya yoomiyyuu kan gannu miti. Aadaa seenaa akkasiis hin qabnu. Ifaajeen kee boonesii waliin yeroo gabaabaa keessatti sii kaffalama. Ani garuu hojiin koo kun ba'ee sammuu koo na jeeqaa jira. Waadaa ogummaa kootii ganii uummataaf biyya koo ganii gantuu ta'e akkasitti natti dhaga'amaa jira. Maal jette waadaa? Waadaa maali? Waadaa ogummaa kooti biyyaaf uummata koo dhugaan tajaajiluuf waadaan seena. Namoota kumaatama waliin hiriira dhaabbattanii sagalee afaan
Fuuluma keerree waan gaarii nu mul'atu. Yookiin gorsa namaan fudhattu. Hariiroon kee marti dogoggora na budaawate. Ture. Waan darbe kaasee akkana jechuuf kanan bilbilee si waame. Daawite maaliif gorsa koo jibbita? Anaaf ati bar hiriyaa ijoollummaa waan meeqa kan waliin dabarsine? Inni dhugaadha. Garuu waan darbe faarsaniif maal argate? Dubartoota meeqatu si nyaate? Atumtuu lakkooftee fixxaa? Miila ittiin miidhawte? Ture. Afaan kee cufi. Bayin irraa sin barbaadu. Bayin. Anani beektaa Daawite? Bayin irraa bayi. Gaariidha. Sii deemuu nan danda'a. Sadii osoo hojjettee barqaamni keessi sirraa ture. Qaamni koo maal ta'e? Jechuun garaan kee iddoo isaatti sii deebi'e jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf garaa kee irra calamoo garaan koo. Kana caalaa akkam akkasii ta'uu barbaadde? Waan dhugaa keeti? Anaan garuu. Kan wanti kun akkanumatti immoo waatii fayyadamu. Keessummeessummaa kanatti hojjatte si baasaa barbaadde. Jettiri. Maali? Jaalala. Tamrit. Jira galata. Garuu maaliif fuulli kee akkas natti gurraacha'e? Homaayyuun taane waanuma nan argineef malee. Innillee ta'uu danda'a garuu. Garuu dhiifa manaa gochuu keef jaalala siif qabu hedduu akka dabalu taasisee jira. Dhiifama jettee. Garuu jaalladhee miti. Kosoon maaliif akka dhugamu beektamte? Jaallatanii tun ta'in osoo hadhaa'u osoo jibbanii dhugu. Kan gosa akkasumatti si dhabee jiraachuun kanaaf hin danda'amne waan naa kaniifu dhiifama siif godhe. Malee hojiin kee gaarii ta'e miti. Aduu anillee guyyoottan siin wal dhabee dabarsee dukkana natti uwwisanii turan kan darban. Lubbuu kanaan booddeellee si dhabee jiraachuun barbaadu. Kana moo naa beeki lubbuu? Ture. Garuu hojiin taati jette kun yoo hafe maal ta'a? Aduu hojii sarandaa tarkaanfii tokko boodatti jennaan lubbuu kan dhabu waa tokko shakki.
Maal goote firee? Mana daldalaa koo cufee konkolaataa kiyyaan balali'aa dallaa isaanii ga'e. Bilbilee fi maalummaa dhibee isaanii yeroo gaafadhuun jecha ishii irraa cimaa ta'uu waan bareef mana yaalaa geessuu qabna jedheeni. Yeroo rakkoo wal gargaaruun jaalallee walirraa eegamu. Abbaan koo maalummaa kee waan hin barreef tole hin jedhu. Itti fakkaata. Maa sitti hin fakkaatin? Koo waliin dorgomsiisuu sitti fakkaateera? Ajaa'iba qabda kana. Daawite kan marti saafuuti har'an garuu maaliif akkana barbaadde natti himuu dandeessa? Daawite sittan dubbachaa jiran bara hin qaqqabu nan ariifadhatu siin jedhu dhimma cimaafan si barbaada dafii na qaqqabi jettee maaliif na wamte? Mee natti himi? Ture ammas hin barbaadu narraa bayuu dandeessaa? Maal akka jechaa jirtu garuu beekta? Eeyyan nan beeka narraa bayi. Maaliif gorsa koo jibbitaa? Ani bar hiriyaa kee ijoollummaati. Waan meeqa akka waliin dabarsine. Ani tureedhaan ol jeenna ilaali. Sin beeku. Ofii sin beeku. Hiriyaa sin qabu. Inni dhimma mataa keeti. Garuu kan sitti himu yeroo gabaabaa keessatti akka maraachuu dandeessu. Narraa bayi sin jedhaa bara. Narraa bayi hin bahu. Eeggasuu anatti fiduu ilaalla. Asuman ta'a. Teettees deemtee isaanaaf tokko. Kana murtiin kee. Daawin jedhama. Heeraan. Maarree garam deemtaa? Garam natti deemaa jira. Baay'ee anis garas waan ta'eef si geessa. Please, seeni. Si geessa. Beeta dubartiin hundi akka takkan taane arran bare. Akkamitti? Boontuun ija koo ilaaluu jibbiti yoo dhaqottu. Foddaa konkolaataa kiyyaan argeetu. Akkasi jibbiti yoo beekte maaf jetta harree? Akkana jibbiti arran bare. Maal jechuudha? Yeroo hundaa akkana jaalattu qofa natti himti. Jaallatu ta'a akka yeroo sana. Arrasu sun dhufiin dura bilbilee fi ture. Maal sin jette?
yoo si yaaduunaaf bilbiltee namni wal jaalatu hafuuraan walii galanaan jette. Waan akkasii jiraachuu danda'a? Galeessas akkasuma naan jette. Ano nga ka tiba dito? Ano maraba doon ka na? Ha?